Galatoma warri dabdaniyaa softanis warri dabsitaniyaa softanis mirqaanan itti qaba waan ta'eef kumbuloo uffatee bidilibsii ofirra kaayyatee ciisee jedheeroon jedhu tolloo nama jala keessanii mee eessa abbaa keetii raftagaa pirezidaantii keenya taatee bakka buute haasaa achirratti goote maalaa softaa wannan jedhu jecha isa kanas na jalaan miine wanti kun nama lamarraa ka'e kana jechuun ergama rabbiitiif Khadiijaarraa ka'e. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagaleen koon dhaga'ama halaata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haadhasi furdisee itti deddeebi'eeyyu akkan haroon baharii keeti durdaayituu danuu nyaate eega fuutee nambaate atin tarka koo qabe haroon baharii keeti durdaayituu danuu nyaate ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين قالتوما الفادا والروان جتنس والروان في جتنس والردب دنيا سفتنس والردب ستنيا سفتنس قالتوما الفادا أمير كانان اتقابك وانتايف مال جناني أنا عرفينا قاربيتين kumbuloo uffatee bidilibsii ofirra kaayyatee nagaa harabbiitiin ciisee jedheeroon jedhu tolloo nama jala keessanii kun mee eessa abbaa keetii raftagaa mee rafii jettu ismaayyuu immoo mana keessaa ka'a. Hin jenne malee immoo dubbiin quba waliin dhabdu namicha bara dheengaddaa Ameerikaanii keessaa nutti ka'e sanas sanaani warra gammachuu irraa qabutu ammas nutti dabala gammachuu irraa qabu tole maashaallah ulfaadhaa galatoomaa akka ni dhagaamu bareera warri gaafa namichi Faransaayii keessaa ka'ee jedhu asii dhokatee harka dhahaa bahe yookaanis immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2006 warra tishartii ergamaa rabbii maqaan Muhammad jedhu irratti waan adda addaa barreessanii sirbanii ragadanii maal jedhantuyyuu egeree ofii hadha nutti man waan isin dhibu isa dubbatu caalaa inni harka dha'uuf nama dinqa maaliif jennaan maaltu isinii galabeeytu kaleessa yaadataadha jiraachuu dhabuu hadha bakka ga'ee jiru beekuu dhabuu boreessa naqaa beekuu dhabuun wama barbaadde yaasofsiifti anutuun utuun isaan ta'e maal jettaa inboxii warri naa jecha naa barreessaa ooltan guyyaarraa utuu isaan taate bakka isaanii buute utuu isaan taate pirezidaantii keenya taate bakka buute haasaa achirratti goote maalaa softaa naan jettanii akkan jedhu tuuraayyaa abbaa maccaa ta'e ka'ee utuu achirratti hireen namuddee hireenu bakka sana nan dhaabini bakka sana dhaabachuun bakka fafaatii bar bakka dhaabachuu walii hawwanuun seenaa joolle bakka dhaabachuu walii hawwanu miti maaliif jennaan isa kaanirra ciqilfataa isa kaanirra miila kaataa jiraachuun nun fakkaattu waan ta'eef bakka sana yoo rabbiin keenya nuun hin mutin alhamdulillah faaruun kan rabbiiti maal jettaa isa jettaniif immoo wannan jedhu jecha isa kanas na jalaan miine isa kanas gadi na jalaan qabne jibbuu koos hinan dhoskadha kaamma ta'e tokkotti anoo biyyaanan deema gaafa akkana jedhu baay'achuu kan keenya himu sana pirezidaantii koo ta'uu wallaale wanni nu dagachuun qabne tokko kan nuti irra deebinee haasofnu tokko jira abbaan barbaadan itti miidhama yoo barbaadan itti fayyadama yoo barbaadan wanni nuti bara darbe keessa fakkeenyaaf waan bara 2000 akka lakkoofsa faranjiitiin hin duraan jedhe bara 2006 kan hin duraan jedhe sun amma moo bara lakkoofsa akka lakkoofsa biyyattii keenya sanatti lakkaatu 2 fi bara 2004 yeroo Mallas Zeenaawii amantee dhaqee Lubnaanii nuuf fidee dhufu
ما قافة سنس قال لي جيسان كوني أجمع تراني ما ركوا مالي كبر ركون كابو إني أجمع تراني سانس فيلو كيسا سندبا منو تكاتشورين نمالي تكانو برا كلافتو تكانو أمة هندو نجتون أمة إسلاماتي بر هندو بر ماليف وقاكم تقف إبا أفريف أفرتمي أفر وتوبلة تكاتا كتير راتكاتي رايدتي راجول مي ورينا أجاجرتن نمكم لما في إبا جانا الجاجرة warri amantii biraa hordofus na dhagaa jirtanii aanottan koo lafeewwan kiyya warri amantii biraa hordoftanus na dhagaa jirtanii amriin yookaanis immoo deemsi amantii islaamaa eega waggaa kuma tokko wanti kun nama lamarraa ka'e kana jechuun ergama rabbiitiif khadiijaarraa ka'e رضي الله تعالى عنها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد نما لمرة إيجا كأي تكاتكتي utuu of duuba deebiin adaduma irratti qilfatan ballata nuti akka bismaaraati duris initti mentore wala lowwii keessatti adada gan rukuttan unjabaanna masakkaata kitee laafnu maaliif jennaani du'uu keenya jiraachuu keenya irran jaallanna nuti yeroo amantiin nu gale yeroo rabbiin walii galle hamma isin jiraachuu gammaddanu caala haqqi irratti dhabamuu keenyaaf gammachuutti qabna kanaafi irratti qilfattan irratti qilfachuu baattan yeroo kamiinu wallahi waa tokkotti isin isaamneen beeynu ammoo wanni nuti isiniin jennu bara 2004 gaafa amantii kana jarri dhaqanii lubnaanirraa sheekii biyya keessan keessaa hin qabdanu jinuun jedhanii utuu nuti muftii meeqaatama eega gaafa qabla sheekota garbiirraa naannoon keenya sheekota garbii kan jedhamanu bara 18 duwwaadhaa jalqabee mashaayika biyya naannoo keenyatti guurrachuu jalqabeerraa sheekotii adda addaa utuu biyya keenyatti guurrannuuti utuu guurrannu beekaa utuu biyya adda addaarraa guurrattu oromoontuu naannoo adda addaarraa guurrattu beekumsi islaamaa kan faabirkaa godhatee gargaarsa mootummaa akka biyyootii islaamaa kana gargaarsa mootummaan barbaadu baajetii mootummaan barbaadu waa tokkoon barbaadu ofirratti kannee jiraanna yoo gargaaruu malee gargaaramuu hajaa tokko illee hin qabnu yoo gargaaruu malee gargaaramuu tokko hajaa hin qabnu in gargaarre malee gargaaramuutti tokko illee hajaa hin qabnu kanuma wajjiniin utuu kana jennu rabbis rahmata isaanii haa godhu abbaan jifaar gaafa ummanni amaaraa maqaa dheenaa saagasii kana dhiifa manaaf godhan warri amaaraatis amaara jechuun rakkisaadhaama maalin beekan beekwan yoo rakkisaa ta'es himoojii keessan gaafa ummanni amaaraa bara 1850 jalqabee isa jalli zabana masaamitti jedhan dhuguman seenaa dubbii keessa jira irra ciqilfatanii akka sana miidhanii argobbaa nu jalaa dhabamsiisuu kaanaan mati argobbaa na dhaggeeffadha argobbaa nu jalaa dhabamsiisuudha kaanaan oromoon argobbaa akka jiruun fudhatte akka jiruun argobbaa warra miidhaman argobbaan Harargee guutte na dhagaye argobbaan Baalee guutte na dhagaye argobbaan kafaa ummanni yaadi gaataa fudhate na dhagaye argobbaan Gommaa Jimmaa Shanangi beekee jirtu na dhagaye argobbaan yeroo ammaa kana keessa Limmoo fi Lubbaa Boorii Wallaggaan jirtu na dhagaye gaafa keessumaahuu aanniyyii duraa jalqabee jechuudha Jamaalul aanniyyiin duraa jalqabee gaafa roorroon sitti hammaatu oromoon afaan bal'ifatteeti si fudhattee si liqimsattee argobbaa yeroo jedhamanu warri Harargee keessaa argobbaa jedhamu warri Baalee keessaa argobbaa jedhamu warri Jimmaan keessaa guraabbaa jedhamu warri Kafaa keessaa guraabboo jedhamu ummanni kun beektota hayyoota akka Sheekh Umar Siibbaa harkerraa murame fudhanne boo akka Sheekh Mahmud Quraaree sheekota beekama muftii biyyattii kana diinii of duuba deebisee akka inni jiraatu taasise achi as fidee jechuu kooti kaasa keessaa gaafa simannullee jara keenya gaafa simannaa akka kana gaggeeffannu gaafa simannaa akka kana gaggeeffannullee eenyummaa keenyaa wajjiniin takkaa takkitti ilma abbaa maccummaa kan koo jijjiirameeti miti isaafis yaada gurmuu kanatti Muhammadatiin harkatti balfitu baanna gurmuu kanatti sabummaa ambi biraan harkatti dadhabu baanna gaafa sana ummanni argobbaa gaafa jarri wanta godhatu sanallee naannoon keenya fuudhanneeti ambataasif of taasifannee gosa kenninee fi ganda kenninee waa tokko rakkoo tokko maletti arragaye ummanni ati hadhaa maqaa keessatti akkana ta'ee jettee tuttuqte baga tuttuqte annaa taateetta maaliif jennaan diqqoo rafnaka
Qoramni of dagan baganuu dammaskiti. Baganuu haft. Ishoo. Galatoom yaani moo sin galateeffadha. Akka gaariitiin si galateeffadha. Maaliif jennaan yooki tun beekin qubatti keesse. Yooki beekaatuma qubatti keesse. Waan bakka dhaqaa jirtu himte bakka eegereetu sila kanarra carra argatte kanarra hiree argatte kanarra ballifatte kanarra bakka dhaqatu naadura bareedaa argatte keesse ijatti kaayatte deetti dhaqaa jirtu sii gala yookiin moo jennaani dhugumatti ani saba kanaaf yaadda jedhee yaadu tu saba kana yaadde bara amantiifis ni yaadda jedhee te yaada gama kootiin bara kana keessa ijoollee haasawwan na jalaa makate waan arganne keessa nu jalaa dhabamsiisoo hin qabu gaafa fakkeenyaa fi majliisa waggaa meeqaa waggaa 22 gaafa Tigiree ijoollee keenyatti murtaa'u majliisa hadha of danda'ee dhaabatu ijaaramee jira kanas beekaa labsii adda addaa kan maqaa amantiitiin nu baasuu danda'u labsii adda addaa kan maqaa islaamaa bakka bu'ee haasa'uu danda'u kanillee nuti amantiillee gargaarree bakka tokkoon ga'annaa sabummaa kanallee nurkatti waa tokko hin godhanu jennee abdannu bara kana keessa arganne bara kana keessa waan argannes nuti ummata adliidhaa deemu adliidhaa dhugaadhaaf deemna miti eddeen dhugaa dhagaa liqimsi akka islaamaatti naasaa jira sii kanammoo akka islaam dhiifama naa godha akka islaamaatti yeroo naasa'u akka ummataatti dhugumatti majlisa filanne tokko lammaffaa waggootii meeqaatama bara mimmiliqii bara maarroo bara tafarii mokonnin bara jinnii waan argitee kana taraa wal daddabarsaa dhuftee hunda isaa keessatti ijoollee mirga dhabnee akka dhabnee bakka dhabneetiyyi maaliin jiraataa turree yoo jettanii waraqaa jireenya ayyamaan jiraataa turre ayyama maaliitiin hayyama iqaasa hayyama gargaarsa biyyattii keessatti በኢትዮጵያ ላይ የሚኖሩ ሙስሊሞች jedhamneeti jiraataa turre waggaa arfan darbe paarlaamaan biyyattii galatoomaa kaamaa bakka kanatti galatoomaa ka jara keenya wal faana isin hin dhabnan jenne baru bakka isin gaarii hojjettan gaariidha isin jedhaa irraa isin galateeffadhaa warri in galateeffannu jettanu galateeffadhaa bakka dhugaan ta'e waliin qabna bakka madaa biraa wajjin qabna bakka rakkoo biraa wajjin qabna bakka roorrooba wajjin qabna bakka cinqii wajjin qabna ammoo bakka jarri dhugaa hojjetes wajjin qabna kama bakka hamaa qofitti jaraa kennine bakka dhugaa akka hirmaachuu dhimnu hin qabnu ijoollee waan jarri nuu kennani kana nuu kennitaniitu jennee itti himuuni dhugaadha ijoollee dhugaadha haqa paarlaamaa murteessee miti inni sadaffaan immoo inni tokko waldaa gargaarsaarraa paarlaamaa biyyattii Itoophiyaa lakkii የኢትዮጵያ ሙስሊሞች nu jedhee galatoomaa yoo galattachuu hin barbaanne immoo namni dhugaa jirtu si liqimsuu hin dandeenyu jechuudha isii kana nu galatoomfadha lama birri waggaa eega gaafa baankiin nigdi baankiin Itoophiyaa keessaa moo giddi baankii moo ani hin beeku eega maayini bakka komershaal baankii akkuma jirutti eega gaafa giddi baankii sataatu nigdi baankii sataatu wantumti baankii numti biyyattii keessaa birri achi keeyyan namani fudhachuu haqan qabnu irraa mirgan qabna birri achi kaayyachuu mirga qabna maaliif jennaan dhorkaadha ka mootummaa dhorkate birri mana kaayyachuu birri mana kaayyate waa hedduu balleessa birri mana kaayyate of eeggachuuf jecha addunyaa dhuma kun heera addunyaati birri achi kaayyachuu malee fudhachuutti hiree dhabne kana gaafa gaan fooddaadhaan bane daawwitiidhaan akka nuti keessumaa hin famnu achi kaamee immoo akkuma kana mimmiliqii dhuma dubbiin achi kaamee fooddaarra darbee immoo sabsiidarii kam of danda'e baankii of danda'e yeroo ammaa kana keessa zamzam hijiraa raammis qabna jool qabna kana jala sarara ofitti maaga waraadha argan akkanaa miti diqqoo isa kana gammadanii jedhan jechuudhaaf iyyi alana moo maal jedhanii dhufanii harka wayaa jalaatiin hin baay'atta yoo jedhanii baay'achuu dhufa yaa jiran hin laafta yoo jedhanii bari laaftanii illee wayyaa bar utuu si'itii maal jettaa isa jette ustaaz maal jette sanaan jedhaa turtanii utuu anaati abboo bara dhiyeenyaa kana caalchisaan mardaasaan hangaasaan bara kana maaligaa makkanniifni olaanaan bara kana marsineen waan akkanaa tuulamaan maqaan keessan baay'ateera itti jabaadhaa ijoollee jechuuni
bulchaa naannoo Oromiyaa irraa eeggadha. Bara kana jalqabdaniittu baay'atee jedheen inni nuti dhufuuf maayilli ba. Asa fuulduratti gara fuulduraatti dhufaa jiru haasa'e malee waa biraatii miti man. Isa gara fuulduraatti niyyate sana hiitanii harkaa baate taa'ame ijoollee. Jenna akka danuuttan fudhadha garuu akkana qofa jedheen dhiisu. Jenna yookaan yoo uummata kanaaf yaadeera ta'e hadha akka uummanni silaa jabaattaniittu waliigala baay'achuu keenya. Ilaa asirratti wanti haasa'ame maal inni maqaa Yahudotaati jedha maqaa Yahudotaati sunuyi kan moggaafate. Fakkeenya Shu'aybiin maqaa keenya maqaa Yahudotaati. Shu'ayb Haaruun maqaa Islaama moggaafataa jira malee uummanni biraa moggaafataa jiru. Maa jedhu maqaatti himtuu maaliif jara qusattee nu qofatti qubaaddeeffattaan immoo nin jedhaa jiru. Maa isinisoo iddeen qabanu hin jiru isinisoo bukoo keessantu yoo jira as qofatti quba qabuuni maal baasaa miti. Nullee garuu uummata gaggaariitti hidhanne jedheen fudhadhaan hangama kootti. Tagaggaritti waa tokkollee ta'u Muhammadummaan keenyaan silaa waa tokkollee jechuun qabdu turte sila akka kootiitti tungursaa kan kee ta'e maalan jedhee si gadhiisaa maqaa ofitti deebi'uu jalqabdaniittu galataa olaanaa irranaa birrataa insarmuu kanatti moggaafachuu jalqabdaniittu jabaadhaa jetta jennee eegne garuu isa kana hunda isaa dhiiftanii hawaasa fuuldurii dhaabbattanii hin baay'atte jechuun immoo baay'adhaa hin xiqqaattanii hafarsaa jechuu ta'ee argama. Kuni tu shantama fayyadanii tokko haasaanii bareedaadha. Maaliif jennaan yeroo waa waliin jennu keessan jirru ijoollee. Yeroo waa kekersinu akka jirrutti jirra waan ta'eef. Haalli biyyi keenya keessa jiru akkatti jiru kanaanuu jira waan ta'eef yeroo waa ammoo quba wal kakaanii waa sifachi jechuun kun utuu bareechee itti yaadame bareecheetuma itti yaadame gaariidha jechuudha ammachuufanii ulfaadhaa galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Daawwattoota nama 3,700 daawwataa jira waatu si dhibe. Hordoftoota amantii biraa hordoftoota amantii islaamaa hunda keessantu na daawwataa jira. Dubbii adiliirra dhaabbanne haasofna dhugaarra dhaabbanne haasofna malee tokko jallisuun ila yoo dhasiin yookaan immoo tarii nuti Oromummaa keessatti tarii jabaatee naannoo keessatti nu raaffisuu fi laata jechuu shakkiin qabaa beekaa. Maaliif jenna kana kanaan ijoollee waan ganda waaqoo guutuu an dhaqee ajaa'iba rabbii argee galee waaqonutu waan dhagahee waan adda jedhameen kana maaluma jedha laata. Bakka sanatti masjiida tokko eebbisiisuu gaafa nuti dhayne sana bare utuu namichi hadha qubee afaan Oromoo kaa'e inni alaabaa kaa'e hadha indogoggoree mijoollee roorroon Oromoo roorroo isaati roorroon hawaasa kanaa roorroo isaati dhibdeen ummata Oromoo akkaataa inni itti jiru siigalee yoomillee ta'u akkanitti kukamuu dhiisin jiru gar tokko na dhukkuba. Maaliif jennaani rabbumatu quraana isaa keessatti obboleewwan isaatti ergee bara obboleewwan isaatti ergee qawmii isaatti ergee bara qawmii walawlaa rahtuka larajamnaaka gaafa jedhan sana ummata Shu'aybiin bookaa milmaan jetta bo وما أنت علينا بعزيز له ولا ربما القرآن ساتين وإلى عاد أخاهم هودا شوف لا عاديني أمة ساترك ولا ما جري ولولا راحت أتوت سلا قومي قد سبب الله سبيبو سبجبتا سبيبتا سب سيفياد وقبات شوباتي وان سلا سيقولوا نتوبيكا جتني ترادت بر أواصل كنكو هم كبين جساتي باكو رورون كيرو روكوت روري فمني كيرو روكوت إبدين كيرو كان جتشون أبان في اللي يوجد أكما أمانتين كنكو يروني تكم وكان دمفو إبدين كيس نكوك نلالي سنة أكوب كيس سنة نتورا أكنتي أتوتي ريبر في الرفع بلون كم أكنتي أتوتي رورون كان كيتيز رجلو أرجع أتدوتوني نتاعي دوا أتلتو كتيدو تيجو من بيوتا تيافت أنت أيتا إندو أجر تايتا إنغويا غويا دان هم إلمان كيس جلا كم ملتاتو نسي جلا واتا هم أتي غويارا أشتي بيلوفتي أريامتم هم راساسان أمبيلاغج إيلرغتر كام فتيلو فيسي أريوني أسيا كنانا غودلا أنا مواسي واننسي غودونا بمال كناب أواسكين يكبجمو جرجران لواجه لا جتشوفي متي جرجرا وبليسا جتشوفي متي كنافني بالانسي غودي مالين نجري إس أرجنس هي ولالة هندجنس بينس سني غليرا إيساد أبنس أكجرو تبين إلى صوف نملة
ammoo silaatu sila akkana nuun jechuu baattanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha sa'atii tuttuqamnu keessan jirru sa'atii sila wama amantaa kana sila lafaa kaaftanu keessan jiru maaliif jennaan anaafis pirezidaantii dhahoo akkamitti anaa waajjira isa sana waajjechuu isa gaa'eenyutu si amanata anaafis pirezidaantiidha dirqamaa miti ani si filachuun eega dirqamaa miti eega filamtee anaaf pirezidaantii dhabbattee komaa uf dagattee moo anaaf pirezidaantii ta'uu irra inni irraanfattee moo itti yaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ulfaadhaa kabajamtoota koo lafaa lafee kiyya ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin biraa jiraatu ammoo ajandaa yoo gochuu yaadanis hin beeynu ajandaa goone immoo waan nutti jirtu waan silaa waliif qabnu ilaalcha waliif qabnu moo kan daganne ilaalcha nuti ambii namni dhufee jidduu keenya dhufee waan adda addaa kaa'uuni walimmoo isinii galte walii roorroo waliimmoo nu laalessuu qaba dhibdee waliimmoo dhibamuu qabnaa jechuun walitti dhaammannaa assalaamu alaikum yaa ahbaabal kiram abbaa amaariñaadhaan abda'u labaraka bismi rabbil anaam akkasuma ulfaadhaa galatooma jazakallahu khairan qur'aana rabbiiti yaasaanaa saa caalu karaa nabiyyiiti karaan karaa caalu nama qalbiitiin gaffa geesse laalu namni kana baree gardeemu wallaalu waan khalqameef beekaa yoo qur'aana laalu khaliifaa ardiitii isa duniyaa dhaalu kan jedhe ilaahiidha kan qallaqe maalu kan rabbii acaalu arraa boriif tolaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu jaala yeroo mana keessaa namatti ka'e nammaatti dubbiin isa alaa nu gomoo wayya bar yeroo mana keessaa na fakkaatee afaan kun kuwaasaa anaa wajjiniin mana keessaa wanti namatti kofte waan alaa dhufuun eeggatanii bar waan mana keessaa akki godhanu xiqqoo nama dhiba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu dhaammanne kan facaafanne hamargu wajji nagaa wallu haa argu Mbade jedhu ani sabtan bada kiltoon kelite mali lippuun milik